Raajiitiin darbaa raajiin 647 fide barataan kun chaalenjii hedduu yookaan immoo dhiibbaa hedduu keessadha kan inni tuma jiruudha kan inni qabxii olaanaa galmeesse mee haalli maatii biraa dhufanii asitti barachuu haalli jireenyaa maal fakkaata meesiif akkam ture? Galatooma fuuldura keessan dhaabadhee haasoo kootiif gammachuu guddaan natti dhaga'ama ulfinni isaa waaqayyoof haa ta'u. Itti aansuudhaan kutaa tokko hanga 8 kan hin baradhee godina Qellem Wallaggaa aanaa Gidaamii keessattidha. Achi kutaa 8 ministirii fudhee yeroon jedhu ministeerri barnoota Itoophiyaa outreach programii qopheessee ture. Achi ji'a lamaaf isa argadhee gara Wallaggaa Yuunivarsiitiin deemee ture. Na yeroo jalqabaatiif kan inni manaa ba'ee deemee ture yeroo sanadha. Achitti mana yaaduunii haadharraa fagaachuun baay'ee natti cima ture. Indaa'uun keessa ba'eeyyuu guyyaatti faasiyaa 3 diinaar meekootii bilbilee boo'ee faanitti haasa'an ture. Achi ka'ee garuu jajjabaachaan dhufe gaafani dhumarratti ji'a lama sana fixee manatti gadhee gara mana barumsaa bultii addaa dhufu garaan kutadhee jechuudha. Jaalala harmee jaalala haadhaa minaan ho'aa nyaachuu waan baay'ee jira gaa haati mee yeroo dhukkuba adda addaa chaalenjii godhee kanuma injifateeti qabxii olaanaa kana galmeessee jedhama maa inni mee? Kan hin jedhu namni tokko kutannoo qabaatee naani wanti kamiyyuu isa dhaabuu hin danda'u. Waaqayyoos faranjiinis nama tattaafatu gargaaraa jedhan namoonni gaafatan. Na fakkeenyaaf mana barumsaan deemaa itti murteeffatte yoo qursii dhabde naftu beekamaadha. Anaaf akkuma kanaa jechuudha. Haa ta'u mee gara fuulduraatti egaa kaayyoodha namni kan qabu kaayyoo kanaanis immoo qabxii guddaadha kan isin fiddanii hayyuun Oromoo qabsaan Oromoo Jeneraal Taaddasaa Birruu baradhaa jechaadha kan ture isin immoo barnootaan akka Itoophiyaatti injifattanii qabxii olaanaadha kan isin galmeessiftan namni barate mirga isaa gaafata kanadha jechaa ture qeerroon yookaan immoo dargaggoonni keenya isa kana waan hubataniifi sadarkaa gaafachuurra sadarkaa deebii argachuurra kan ga'ame mee gara fuulduraatti maal ta'uudha caala raajii kanatti barbaaddu? Gara fuulduraatti kan hin ta'uu barbaadu quantum physicsdha. Fiiziksiin barachuu barbaada. Achumaan dhaamsan dhaamuu barbaadu uummata Oromoo hundumaaf jechuudha. Nuyi gadaa siisteemii qabna kan dimokiraasii addunyaa kanaa dursu. Kalaandarii qabna poolitiksiin keenya ariifiidha ikoonomiksiin hundumtuu ariifiidha. Kun kan hojjetame dhaloota kiristoosiin dura gara waggaa 4,000 duraati. Warri yeroo sana hojjete Oromoodha Kuushii. Ammas kan jiru Oromoodha Kuushii. Waggaa amma kana gidduu jira. Yoo Waaqayyo jedhee qarooma Kuushiin Oromoo kan jechiisu infinnadhee yaada. Karaa hundumaatiin caalee argamuu qabna. Nuyi durumaa warra caaluudha. Kanaafuu gara fuulduraattis caaluu qabnan jedha. Inni caalu maayindi seetiidha sababii ta'eef yaada kana of keessaa qabaannaan sababii nuyi milkoomneef hin jiru. Eenyummaa keenya immoo akka agarsiifnutti cimaatee hojjedhaan jedha. Haa ta'u mee nama baay'ee wirtuu dugdaa sii ta'ee si deeggaree si cina dhaabateef kan namni itti galateeffachuu barbaaddu jira. Waaqa gaditti kan hin galateeffadhu harmee koo Aadde Saaliyaa Huseen as jirti. Addunyaa kana akkan argu sababii naaf eeyyamteef baay'een si galateeffadha hunda dursa. Deebi'ee immoo ani kutaa 4 kee abbaan kun irraa du'ee ture. Na kutaa 4 sanaa kee garuu waan tokko hin beeku. Armeen koo iddoon abbaatu natti mul'atin akka mentariitti akka divaayizariitti waan hundumaa koo naa taate jechuudha. Namni gaafa abbaan qabu minaan jiru naa gaddu jechuudha. Maaf akka isaan gaddan iyyuutuun hin barin. Utuu waan tokko iyyuu mudaan tokko natti mul'atin guddistee yeroo kanaan nageesse gatii kee waaqayyoo siif abbaasuun jedha.